amma nulachuutu gama lamaan fu isinis jaarsa harkattee gammadde jaartii harkattee gammadde nulachuutu nu tokko eewa dantaa gama lameeti kanaafu dhugaa kaati sayid anis waan harka qaban takkiti sanarraa naadii beekamaa jeeti isinis jaarsa harkattee ninis jaartii harkattee dantaa yaala sanarraa naadii beejeeti yaadaa ture kanaafu yoo qabaatte isinis anka san nama qabdii dalagaarraa dhuftelleedha anka san kaanuu ganaan eeggachuu jira kamiin eeggatu jirti kan mashruufaatu masruuf mana kiraa manaatu dhugaa qaba inni harma qalbatini godhatee harma masruuf amma inni haara biyyarraa si'aati amma si ati jaarsa argachuuf hin gammaddu chaakana harkattee harkattee himi ibsi himi seenaa abdii qophee himi ibsi himi seenaa haaloo daawwee himi labsi himi aabu Hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtanii amma piraankii irra dalaguu deemna Hafiiza piraankii irra dalaguun akkamii kan jettan taate aflaa siif godhame mucaan amma namuu fiixee nyaatee fixeetiin tataa'u jira mucaan amartii si godhe kasi fuudhu deemu wanta hin qabu mallaqa hin qabuuti mallaqa uummata arbaati ka keekattii fi ka wacii ka saala kiraa kanneen kana kafali kiraan $150 naannoo birrii Itoophiyaa kun 15 jechuudha. 150 keekaa fi waan haflaa waan ittiin bibbitame kanneen kana as kenni baadiyyaarraa dhufte jennaani ni aarti waan aartu mallaqa kiyyaan amartii naa gootanii mallaqa kiyyaan na kadhatee na fuudha akka jettee hin aarti fi aartu wajjin kan laalu ta'a hanga dhumaan wajjin tura asitti waamanii asitti anaa fi as dhaabanne goona bakkuu kanatti. Hafiza kaime ko ko na kalfa aflaa tumurri amma Si tole aflaan si tole? nyaanaa ko fudhadheefna Bareeda aflaan? Jaalatte? gammaddeemi Anaa miti maal galatamame? haa atis Jaarsuma kee galateeffadhu. galata qabda Jaarsuma kee galateeffadhu kasii godhe. la isin cuftu nu godhatee mishiisa godha Haa? jaarsisi maal godhaaf sedatti maal taate maal qaba jaarsisi Jechuun kabaju wanti yaaduma kana mi qopheessuun. jechuun haa qabaatu malee namni yaadni bari yoo maalleen hin jiran yaadni qofa maal faayidaa qabare Amma Hafiiza yaanni maallaqa bira hin jirre yaada maal qaba inni qabaasu feetan haay jireenyi bas amma akka dhije dhugaa kati inni akka baasullee fedhu waa takka illee hin qabu inni amma ati baadiyyaa dhuftee Amma akkamii si fakkaate Hafiiza? Hafiiza kiraa hoteela kana waan bishaaniitiif keekaa fi waan adda addaa waan ittiin bitan waan wacii guutu amma mucaa biratti nama biratti dubbatu hin barbaanne ni qaanfanne beektaa inni waa'ee yuutubarra hagam baasii kana beeku beektaa amma xiqqishu reyaal masuudii dhibba takka fa'aa baasan si'a kan hunda yoo hayyaa kafali jennee gaafannu dhibba of harkaa qaban hin jedhe hayyee kalaas dhiisi dhibbuma sanuu jenneeni isallee hin qaanfachiisnu jennee amma inni waa takka harkaan qabu hin jedhe kanaaf eenyu kafalanii kalas mallaqa isima kafalata isi kabala waan kiraan hoteelaa $50 $50 kiraa hoteelaa jira ati eenyuuf gootee meeqa jee walii gala meeqa jaansa 150 keeka $100 $250 bishaanii fasiil 50 naannoo 300 $300 ati maal gootee aflaa maaliif goote aflaa siifin godhime xayyib siif godhime mucaan nu goraa jedhe atiitu maallaqa baasee godhee mucaa mallaqa inni isiin baasna maallaqa baasne maallaqa kana nu eeggachuu mallaqa hin maaf hin dhiisin aree maallaqa duuba Ay. gurbaan dhufee nu godhaa jee maal jennaan midinna eenyu baasee midinna maallaqa waa takka maallaqa harkaa eenyu baasee maallaqa inni gizeetu yaadne inni amma inni waan aga yuutubarri baastu beeku beekta amma nu isa qaanfachiisuun hin sodaanne yuutubarri birri akkuma argitee baasti maaliif viidiyoo isaa irraa deeffattee argatti yuutubarri birri akka feete baasti waa hundattuu sababii maaliif viidiyoo yuutubarra gadhiifatti viidiyoo isaa irraa birri guddaa argatti maanaan himin amma mucaan akkuma isa amma bar baanna reyaala dhibba qofa qabate goonee amma fidii jennuun eessaa fidee nuuf kadhadhee qabu isuma amma ati wayya maali wayyaadha ati baadiyyaa dhufte maallaqa baadiyyaa dhufuus baadiyyaa maallaqni baadiyyaa dhufe bakka qabare hin beekan amma ati baadiyyaa irraa dhufte mallaqa beeku eessaa fidere ni qaba namticha yaama kalas keeti bar yaa maaree keeti bar ilol taa'e kiyya ta'ullee isaan fidan waan hin jirre mee isaan dala hin qabu waan qarshii takka hin qabu isaan fidan maal jechuun qabu baadiyyaa bakka itti godhee hin jirre ka baadiyyaattis bakka qaba haflaa isin naa gootan kana kafala jee deemu jira galatama galatan feenuleetu maallaqa feena waan namaati waan arabaati maallaqa bakka irraa fidu qabu wallaahi ati maallaqa guddaa dhufte baadiyyaa irraa dhufoore sayid isaanii
naa godhee meef laakan. Beekala isii miti kasi godhe isii si yaadde biroo dhaabbattee karoora seera itti mul'iste malee sagantaa akkam Maalleeyni sirraa nama goote sanii maalleeyni sirraa maa jechuu dhabde. jennee ni arga mucaa gaafanne waan jemcaan maallaqa harkarraan qabu yennaan barbaadiyaarraa dhuftee maallaqa ni qabdiin ni kafaltii Khalaas bakka na fituun qabu. akkamitti bakka irraa bituun qabne Akkuma seentanii baatarree. akka seennee Akka seenne akka baane seenne akkana banan sirraa fudhatan bakka. Anis wayin ani bakka kana naaf malise. Ni naaf renatu. Ati aflaa sidaa jenna. mucaan jaarsa keeti Isaa wajjin dhufne wajjin hin baasnare. isaa wajjin inni bar suudii dhibba qofa harka qabaa isin akkana waciin akka baay'atan beene jedhe maa kana hunda manumatti maanaa gochuu dhabdanii jedhe Khalaas aliin kee hoggaa. ha Sayid gaa. Sayid. aywa Namticha yaamina halas samma. ayya maalu amariyaati wal malle faana. qopheessaa turan Alfaa mara isin itti kaa mucaa qaba inni mucaa qaba inni dhiisanii haa qabarree diddere. Namni nama jaalla. Gurbaan kun bara qaadimaa ta'e tasaa kee gareeti. Yoon hin qabaanne isaan fide. Akkamitti. maa baadiyyaa maaliif deemte Baadiyyaa deemte lagaaf hin deemu. kanas mallaqa finne Khalaas maallaqa fiduu wallee. ha Fide. ka kabali Hin qaba kafalu. booda inni sirraa fudhataa jaarsa keeti sirraa Hin fudhata kafalu. eenyu si kafaree tamaam eenyu Haflaan sii godhe jetteetu. barsi mucaan si fuudheer na biraati sirra haattaa duba maallaqa sirra haatte sirra Ayyaa. Hin qabu maallaqa. qabuun maali ni kafaltaa kana Yoon itti yaadee haflaan hin godhadha jee godhe anumaa ta'u bakka waan cufadhee hin godhadha. Khalaas. Warruma godheetu bakka san cufa gaa'e. ati amma tapha dhiisi safaataa dhiisi tam qalbii dhiisti mallee kun guddaa miti doolaara dhibba sadii Sa'ii keenya yoon qabaadhe maaliif hin dide? Gargaari ati yoo qabaatte isaa hin qabu. Aflaan kee maal Khalaas ree. ni maal godhan Khalaas ree tokko isaan fide. caqas na abdatee si fuudhe mucaan Nabdisiis na si borullee masruufa mana na abdatu deema La. saayidin baasichuu deema Isaan abdatu. akkamitti isaan abdataa isaan firummaaf gaafate isaan Khalaas ani hin qabu. situ firaa fi Ani hin qabu. ayyaa safaata akkana dhiisi An bakka irraa fidu. nurraa kan namni gallaa isaa. Bakka irraa fidu hin qabu fatiyaa. Nuti qaballa ka finneen dhufne amma kafa diimaa. Khalaas bakka irraa fidu hin qabu. amma ati bakka hayya ati amma iccitiin amma nullee hin kafallaaf caqas Hojii waan hin dabnu hin qabnu. dhagay innis mucallee maal jedhe beekta waan barbaade haa ba'u anis manaa kennaan wacii na baasaa jedhe Khalaas Fatih gaafadha. san abdattee siistama gargaaru. Khalaas gaafadha. Beeke booda illa as gaafeenaan an suudii dhibbarraa sharafaati deebiin adeemsa suudii dhibba qofa nu kenne. Dhibba suudii irraa. Waan guddaa see bari. Inni akkasii dhibba suudii nu kenne sharafa deebiin nu deebisaa jira. Sigalee? Irraa haasaame. Nuti ni deemna amma haa deemna. Kaawwatu kaayessa deemsa nu gattee kaayeti arbineensa. Khalaas kottaa deemna. Kaayessa deemna haayi. Ni gallaree khalaas. Amma namni Naa dhufe amma namni biraa kan dhageenye haayi. fedhanaa dhageen fedhanaa dhiisan. Mucaan dhageen qaanfatam. Dantaa. Yaa fuudhu yaa madeemaadha. Yoo inni sun na beekee narraa yoo beekee yaa maamma. Eenyuun? Gurbicha araba keettan. Mee qoy as dhaabadhu mucaa birrii qabatin gaafadhate birallee yoo ijoollee irraa. Tole gaafa. Yoo manas galee kafin taate amma ginan geessee deebi'a. Haa ta'u. Anjamaa gootisaati. Anjama jirtaa bara. Yaaddu waa fi jaartina kana. Yaadullee fadii maali gaa yaaddu. eegaa waan kana si gammachiisuuf goonee waan namaa nurraa kafalee ni deemna kana hunda bilaashiin namni fida Bakkaan irraa fiduu hin qabu. Qashii takka hin qabu. Wayin hafe aflaan irraa kafaluuf yaani irraa hin kafala jee fide Aflaan maallaqa. siif godhame waan si godhame Abbaa fedhe kaa godhamu. Nin kafala jee wayin jaayiza ta'ee dhufe khalaas hin qabu maallaqa. wabiina waan nama nurraa kafalee ni deemna Deemaa ree kottaa wayin miila isinirraa mureen. kam jechuun Deemaa kottaadha. ajaa'iba qabduudha. Ajaa'iba takka hin qabu. Mana faa dhufu namtichi. Haa dhufu. Man danda'a. Namtichi irra baaban nan beeku asla yoo ta'e. si beeku baatillee haflaan keeti ati haflaasi Haflaan kiyya ta'u ani dhufee an bakka kana dhufee haflaan godhachuu deema jee isaaf himee. ati immoo namatti illee kana turuu luqqaanyee isin waan namaa nurraa kafalee ni deemna Maal? Gurbaa kam? Isinii fide naa fide naa beeka. Boru jaarsa soofti namni Isinuu kan qaanfatiin fuula isaa dura maallaqa na gaafattan natti Maka musaa ta'e. fena wal isaan naa ani godhaa jee. kaafannaa dirqama si gammachiisuuf waan kana goone Isaan naa godhaa jeere. Isin qabataa jiraatu akkana. Ajaa'iba. Kootti mee? Asii kootti. Anka jedhu. Akkuma reefi gaafadhe beektan hafla mallaqa amma uummanni kafalachaa jiraniiti. Sila haflaan keessanii isin lamaantu jaarsa isin tol fuudhe amma birrii barbaada uummanni akkam goona. Sinin dinuun beektan ture. Gizeen dhufus reyaala dhibba takka qofa suudii qofaan harkaa qaba ture. Sanumarraa ammaas naa deebi'aa jeetiin taaksii waan hin mana galuun naa deebi'aa jeetiin yaadaa ture. Sanumarraa naa deebi'aa jeetiin. Amma akkam goone ta'e naannoo duraa 300 barbaada uummanni. Isinis ka Qoy ka dura bakka kana seene isi ati moo isaan?
Haflaan keessaati isa tun gargaara. Isaan naa godha jee dhufnee. Kalas hin beekon. Isaan na godha isuma Amma qabadha. dhaabadhu tamam. Amma Gaafatu jirraar. Amma eessaa fuuna mallaqa. Amma nulachuutu gama lamaaniif isinis jaarsa harkattee gammadde Dantaa, jaartii harkatteetiin gammadde nulachuutu nu tokko. Eewa. Dantaa gama nameeti. Kanaafuu Dhugaa kaate Sayid. anis waan harka qabu takkitii sanarraa naa deebifamaa jeetii. Isinis jaarsa harkattee innis jaartii harkattee. Reyaala sanarraa naa deebi'ee jeetii yaadaa ture. Akkana. Kanaafuu yoo qabaatte isinis hanga san nama qabdii dalagaa irraa dhufte illeedha. Hanga san kaanuu ganaan eeggachuu Ati jira. duruu Kamiin eeggatu jirti? Kan mashruufaatu. Masruuf mana. Akiraa manaatu. Egaa dhugaa qaba. inni haruma qalbatiin godhatee haruma masuulii. Nama haaree Amma inni haara biyyarraa si ati amma Dantu maree. ati jaarsa harkatti hin gammaddu. Chakkana harkattee harkaatu Dantu maree. Maa duratti maan nu yaa turteeti? Maalitti waan akka hin jenne. Miskiina qinxaa biyya nyaachisa. Miskiinni ani. Biyyee laaffisee Afaan maan nyaachisa. jettaa laanu miskiina. Irraa eeggachuu jiraa jee barinni. Ajoore jaargana jaarsaati ni eeggata. Waa'ee gamee isaan hin dabalu dhagaye nan naqu. Waa'ee isaan hin naqu. Nan naqu. Jaarsa bar jaarsa. Nan naqu isinitti matee isinii godhaaf waa hunda. Ati jaarsa harkattee obbolee waan Jaarsi garree mucaa bareedaa kana sii kan naa jennu kofaltee gammaddee amma maallaqa gaafannaan looniin maal jettanii ati ayyaa. Bar maallaqa waatti baasnee naan jettanii. Mishu maallaqa Eegaa daruuri. Doolaar 300 kiraa 50. Sa'ido hotta deeffadhaa keekaan nyaadde. Niqaa guyyaa isaa Ay kamu. Ammoo Ay kamu doolaar dhibba sadii. Doolaara dhibba ati sadii. 300 jecha isa Isaaf Mucaa deetiin bareedaa kafale. kana moo. Isaaf deetiin kafale doolaar dhibba sadii. Amma namni dhibba sadii kuma sii kafalee fudhatu dhufaa taa'ee ni gocha booda. Ayyaanatu shakkiidha kuma faasoo jirti. Doolaara dhibba sadii jecha nama siinaa. inni bara waan haaraa ta'eef duraaf dalagee sii kennaaf. Sayid caratan as fayyada ayyaanama nama kuma kanneen fudhachuu ni jira jechuudha. Ma inni maali? Amchaa xiqqaa bareedaa kana. La inni waan kumaan bitanii moo waan maallaqaan bitanii? Maallaqaan bitu osoo hin taane. Ati amma doolaar 300 Maalleen nama bitu maalleen ni dhuma. Isa si caalama. Ati maallaqa bitee mucaa fakkaatu kana wanti dhabdaa duba. Yoo inni maallaqaaf jee bitame bitamiif. Lesh. Kalas. Isin adda ajaa'iba. Gaafanni maallaqa Amma akkam goona ammas amma isin kirkirii waan biraa dhiisati. Maal goona amma? Akka goonaa gara. Haa yaaf laan keeti amma. Sii godhame. Hin beeku kanaaf doolaar dhibba sadii kafalee hafu kana hin beeku. Amma isa kafaluu qabachuudha? Isa kafaluu qaba? Akkaan fedhaa kafalee nan naqa. Duba isa qabii kaayanii. Amma doolaara hin qaban. Ana naabatu. Maaliif ati yaabaddu? Ani yaani majamaraan yoo nutti himame isaaniin kafala. Isas ni beektu maallaqas kan nuti feetu. Ajaa'iba. Isa illee feetu mallaqa si feetu. Amma diddeen kafaltu. Kalaas abboo dhiisa ana irraa kafala. Inni hin qabu. Anarraa miti. Fatihaa maal si naqa? Fatihaa maal si naqa? Isa irraa kafala. Jaarsa keetti irraa kafala malee. Ganaa isin booda illee manattis galtanii waan masruufati kiraa manaan gaafachuu deemtan. Si gaafanna sanis. Ana isin irraa kafala sanillee akkasi. Kootu ayyoo hunda fam. Kaameraan dhaabsinee biraanki isirra dalagu jirra. Biraanki nama. Baga si arge. Jaarsi keetus taasifee jira. Jaarsi keetus taasifee jira. Biraanki isirra dalagaa jira. Dhageetta. Si taasifee jira mucaan. Maaliif? Isuma rakkatellee rakkina baasuun deemtu. Laa akkasii miti. Inni hin beeku. Jaartii bakka tokkotti akkana. Laa sanii miti. Yaani yoo dura naa himta naaf isa mallee ni jiru kee goone waan kana waan hafe. Afla surprise jala bada akkasitti. Eenyu baate Saniif waan maal maallaqaan. Diinni bal'aa. Akkasii waa hundaafuu hafizan haala kanaan hin kafalu innummaan kanaa godhe aflaa ma birritiyyan naa godha jettee naa godhe akka naa godhu yookaan naa dhiisu jettee akkasii doolaa 300 kafalu jecha akkasii aartee waa hundaafuu bagga maddaam nusiisa wana prank sirra dalagaa turre atillee naariin eessa gotte hin aarin tolle hin aarin kalaas hin aarin dhiisi akka sadata das kenna nagaa nuuf turaa viidiyoo kenna xumurra jira. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.